ilmaan oromoo namni dhugaananii oromoodha jedhee fiyaamu yeroon tokkummaadhaan kaanee diina mooraan ulite kana ifirraa baafnu amma arraan tana immoo afaanii baafatee dubbate. Namichi kun suutaan afaan oromoo waan dubbatuuf barnoota sun keessatti seenan harma muraatii fi harka muraa aanolee akka hin baratamne godhamee jira. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan oromoo nageenyi keenya kan jaalalaatii fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa qabu isiniin jecha har'aan tana dhimma Dr. Abiyi Ahmed seenaa oromoo dhoksuudhaaf ifatti dubbatu isaa akkuma kanaan dura warri habashootaa seenaa kijibaati jechuun seenaa oromoo kan ifatti jiru dhoksuu barbaadan. Dr. Abiyi Ahmed illee ifaan ifatti seenaa oromoo dhoksuuf yaaluu qofa osoo hin ta'in ifaan ifatti ragaa waliin viidiyoo obbo Jawaar Mohaammed maxxansisan irraa dhaggeeffanne waan irratti qopheeffanne qabnaa hamma xumura qophii keenyaa sheer like subscribe gochuun waliin turaadhaa qophiin keenya akka itti aanu kana dhiyaataa itti dhiyaadhaa. Dr. Abiyi Ahmed akkuma kanaan dura yeroo adda addaatti siidaa nugusoota naftanyaa kan ilmaan oromoo lafarraa fixeeraa budhaan ilmaan oromoo mataa qaqqabachiisaa ture. Har'aan tana ammoo as bahee ifatti seenaan aanolee harma muraa fi calii calanqoo seenaa kijibaa takkaa'u asoosama takkaa'u duduriiti jechuun ifatti dubbachuu daran seenaan sunis akka hin baramne kitaaba keessaa isa hina jechuun isaa nama diina oromoo hamaa akka ta'e ifaan ifatti ifirratti murteesseeti jira. Ilmaan oromoo namni dhugaananii oromoodha jedhee fiyaamu yeroon tokkummaadhaan kaanee diina mooraan ulite kana ifirraa baafnu amma hundumaafuu isinillee yaada irratti qabdan irratti kannadhaa. Akkasuma namoonni baay'een dubbii kana akka malee wal jalaa fuudhanii darbaa jiranii yaada aktiivistoota oromoo baay'ee keessaa muraasa isin dhaggeeffachiifna. Ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jenna. Abdoo Qaadii Abbaa Jabal namni jedhamu gama feesbuuka isaa irratti akkana jechuudhaan maxxanse. Sammuun fayyaa qabu seenaa aanolee fi calanqoo irratti hin qoosu. Abiyyi Itoophiyaa keessatti balbala azaabaa banaa jira. Akkasuma Faraan Abdusalaam illee yaada isaa akkana jechuudhaan maxxanse. Guyyaarraa guyyaatti adeemsi Abiyyi luuca'ee sirritti naftanyaa hamaa ta'uu isaa nuuf ibsaati jira. Seenaa oromoo haaloo bira dabre aangoo qabu fayyadamuudhaan akka hin baratamneef haquuf murteesseeti jira. Waan Minilikii fi mootonni naftanyaa oromoo irratti raawwatan asoosama sobaati jedhee dubbataa jira. Mootota naftanyaa akkuma irra deddeebi'ee faarsaa ture amma immoo ciniinnatee hammeenya jaraa hin dubbatinaa jechaa jira. Falmataa mirga Minilik ta'ee as bahe namni kun sadarkaa naftanyummaa oromoo irratti fe'uu bira dabre amma seenaa oromoo balleessutti cehee jira. Abiyyi oromoo fi oromiyaa gama hundaan duula irratti baneeti jira. Kun yaada Faraan Abdusalaam maxxanse ture. Akkasuma Yaayaa Bashir gama isaatiin akkana jechuudhaan maxxanse. Garaagarummaan Abiyyi Ahmedii fi naftanyoota jidduu jiru waanuma takka qofa. Jarri oromummaa fi seenaa oromoo dhabamsiisuuf waggaa 100 guutuu carraaqanii dadhabanii abdii kutatan. Inni ammoo oromoo fakkaadhee oromummaa fi seenaa oromoo balleessuu nan danda'a jechuun of amansiisee gulufaa jira. Seenaa aanoleetii fi calanqoo haaluu fi awwaaluu yaaluun kanaaf fakkeenya guddaadha. Oromoon lafa kanarra jiraachaa seenaa aanoleetii fi calanqoo haalee seenaa sobaa tan naftanyoonni katabaniif himachuu barbaadu diina malee fira oromoo ta'uu hin danda'u. Warri akkasii oromiyaa keessatti umriin guluffii isaanii gabaabduudha. Obbo Jawaar Mohaammed yeroo viidiyoo sana maxxansutti akkana jechuudhaan viidiyoo san irratti barreesse seenaa aanolee maaliif barnoota keessaa haquuf barbaadan gaafii jedhuutu deddeema. Deebii isaa afaanuma muumichaa irraa dhaggeeffadha. Seenaan yakkaa fi hammeenya nugusoota himamuu hin qabu jedha. Seenaa fi siidaaleen akka aanoleetii fi calanqoo kan hammeenya Minilik nu yaadachiisan haqamuu qabanidha. Cuunfaan dubbii itti fakkaate jechuun tuqa godhee aanolee fi calanqoo haqamuu dhiisi yakka as dhiyoo qeerroo irratti hojjetamee fi ammas ummata irratti hojjetamaa jirus ni barsiifna. Siidaa dhaabnaa ni barsiifna. Kitaabni seenaa aanolee calanqoo fi kanneen kana fakkaatan hin qabaanne oromiyaa keessatti hin barsiifamu abadan. Yaanni obbo Jawaar Mohaammed viidiyoo san yeroo maxxansu irratti barreesse kana fakkaata. Hundumaafuu nuti viidiyoo sana asirratti maxxansuun barbaannee Jawaar Mohaammed jala dheeyitanii dhaggeeffachuu ni dandeessanii. Akkasuma yaada Falmataa Ibrootii fi yaada Khadiiroo Elama wal duraa duubaan isin dhaggeeffachiifna. Ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u bakka adda addaa irratti waliif qooduudhaan uummata keenya biraan akka geessan abdii isinirraa qabna. Akkasuma yaadas irratti kannata dubbii kana ija gandummaatiin osoo hin ta'in ija oromummaatiin akka laaltan gamanumaan isin gaafanna. Dhaggeeffadha qaamaa qalbiin dhaggeeffadha. Arraan tana Tigireen bilisoomtee jirti. Amaarri yoo xiqqaatte ifiinif bulchaa jira. Shimallis Abdiisaa ergamaadha. Ergamaa eenyuuti? Ergamaa biltsiginnaati jechuudha. Biltsiginnaan eenyu? Gadduu Asraaffaa ummata Amaaraa kana jechuudha. Warra Abiyyi duuba taa'ee Daani'el Kibirfaadha. Arraan tana Oromiyaan akkana dirree jeequmsaa taate Oromiyaan akkana bulaa jirtu ha bulchaa jiru eenyu? Nafxanyaatu bulchaa jira jechuudha. Kanaaf karoora
itti oromoo diina ja'anii karaa adda addaatiin oromoo tan akkamitti cabsina oromoo tan karaa kamiin dhoyna abiyyi gaafuma dura ol dhufee masaraa minilik guddaan sun osoo jiru kabiraa masaraa minilik keessa kabiraa jaarrachuun haayila sillaasee jaarrachuun ummata kibbaa kana oromoos dabalatee affaaris dabalatee walaayitaas dabalatee hundasii tuffii isaanii qabu agarsiisee jira maal jechuudhaan akka amma reefuun tana haasawaa sarra jeetti wanni ja'amu kun wanni nagastaatoorta irratti oofame kun humna isaatii olii tirriktiidha asoosama malee waan dhugaatii miti jechuudhaan gaafa masaraa qarshii miliyoona itti baasee ijaaru sanuu kijibaa wanni ja'ame kun wanni aanolee ja'amu kun kijiba wanni calii calanqoo ja'amu kun kijiba kanaafuu minilik wanni ati goote sirriidha jeeti isa bareechee isa kabajaa itti godhee masaraa keessa kaayyatee haadha teenya harmee teenya ta harmarraa ciran ta harkarraa ciran osoo biran kaayin akkasi faarsee masaraa keessa kaayyatee jechuun namichi kun arraan tana immoo afaanii baafatee dubbate namichi kun suutaan afaan oromoo waan dubbatuuf caasaa haa xiqqaattu haa guddattu gaafa wayyaanee san naannoo bar wayyaaneen tun haa xiqqaattu haa guddattu federaalizimitti amanti abiyyi federaalizimitti amanu ahadaawi siraatti amana taak garaagarummaa isaanii wayyaaneen qabeenya saamaa turte nujjeesaa turte malee rakkinan qabdu oromiyaan akka maqaa oromoo jaamtu jiraachuu fi oromoo